Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a kan irraa dubbachuuf deemnu koomedii abbaa shittu. Ittiin tasabasabnee kulleen bani Adam ka akkanatti walitti dacha'etti. Bani Adam jedha. Bani Adam waan jedhu kana eessatti baay'inaan jedhama yoo jenne naannoo Arsiitti jechuudha. Yoo waliin jedhanii bani Adam mee gadi taa'aa? Bani Adam mee akkana godhaa? Bani Adam kun hin taane abbaan shittoo jecha bani Adam jedhu kana kallattii maa fuudhee akka beekamtii argatu taasise jechuudha. Akka beekamtii argatu. Mee ammallee haa dhaggeeffannu waan hin jedhu. Ittiin tasabasabnee kulleen bani Adam ka. Ammallee jechi kullii jedhu hunda jechuudha. Baay'inaan isatti fayyadama kunillee ammallee naannoo Arsii keessatti fayyadamaa kanatti fayyadamuu baay'inaan jechuudha. Dhaloota ammaa kanallee osoo hin taane jaarsota duraaniiti jechuudha. Maaliif inni illee akka jaarsa duraanii san fakkaatee hojjeta waan ta'eef jecha kulli jedhu kana eenyu jala fudhata jechuudha. Jaarsotiin keenya yeroo itti fayyadaman ispeeshaalii yeroo jaarsummaa yeroo kootti dhufee kan isaan itti fayyadamanidha jechuudha.